Maaliif tiktookii maaliif hin bananne? Tiktookii maaliif hin bananne? Qaama tiktookii qaba garuu malee fooloon qabu malee fooloon isaa nama shan kudhan iyyuu hin geenye malee gana badheen gada reebbannaaf maa jedhii dabar mucaan wallahi. Ji'a fataraan godhan dhugatu isaan kun dhaabbataan gargaaramuu qaba waan ta'eef namni tiktookii isaa baruu qaba. Tiktookii adda addaatiin fuutanii nu binaati. Tiktookii isaatiin naa biraa kottaa fatarii booda ishii deeqaa. Bakka azaaniin bayyana kun baasii. Ciao. Eesh. Fataraan booda ishii mu'aaz. Fataraan booda tiktookii isaa. Tiktookii isaa fidiif hin guddifnaa fi fooloo taasifnaa. Ishi bakka ciao walitti deebina booddee. Fooloo godhaa. Dubar baadan dubbadhaa sin bakka amma fataree tiktookii dubbadhaa. Ta'a dubbadhaa naman sidii galcha. Lakkoofsa tokko tuqatu achirratti sallee fooloo goote. Abaya, Devi. Ayo. Bismillah. Kunora lakkoofsa tokko. Kalas. Gali tuqadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sari la sana la khansa tiktokin sana. Follow goda fi tiktokin sana Mama Sari kan jira. Ay kami Mama Sali Mame tajiru sanami. Mama Sali Mame tajiru sanami. Mama Sali Mame. Mami muti kau ada sih. Yalla follow taate taa gaaruma warri gastirraallee warri jaraallee follow godha. Muwaas kadir ati gurbaan bira jirtu waan keessa jiru akkaataa mucaan kun ta'e hundayyuu uummata kanaaf ibsiif. Aywa kuno sagalee na tila kuno. Kuno mamela kuno. Sagaleen keessa sahibu ati muti kau ada mami. Isuma lakka isuma mudan isuma. Isuma follow goda mudan isuma. Muwaas ati waan inni ta'e akkaataa mucaan kun itti ta'e jecha waa hundayyuu uummata kanaaf ibsiifati. Uummanni kun hundinuu hin dhageenye waan ta'eef. Mana Mustafa mau cuma berarti kan. Samoda biasa dia cik jadi tuh yang baru cik itu re. Sagalee na kan na Cik sa namin ni kayak friend yang kamu, karena mereka kamu ni kamu kalau senang bahas ni. Berbalik dari ini sana boda yang cuma makin zaga di bahasa ni. Ala guys ni kalau si kira kabda na ni yang friend kamu. Kalau segala di bayar ni mungkin di bahasa ni masih dia berguys ni citi. Ya tadi itu. Cina itu boleh. Boleh sudah buka bang kalau boleh. Boleh ada. Tuh kasih ajaran sini jeda. Orang kau ini deh. Ada ni model tu dia ni namanya kau itu orang bosan. Ini suka nih sesti. Saharan leo gage kalau orang kau ini bahas dia tu orang kau bosan dia nanti mau. Kata mau nak ya lu di. Maka kalau cak kena video Allah. Biasa di dulu bicara macam cite, maka ini maka ini kalau boleh di maaf ya. Kita mana berarti kerana sendiri. Warna ini maka segala gawai badan maka anti lain kabar. Bangnya juga kan. Negara aku menjadi ada ni. Kalau ya kalau biar tiada orang dia situ orang kampung. Tiada orang dan jenis. Arki mau maka wallahi itu salah tilafat ya. Aku magara tu juga itu dia macam. Yani
foon bakka yaani foon mata kana ta'e jira jechuudha. Nutis kan nu jiraannu mana warshaa keessa jiraannu waan ta'eef nama walumaa bira jiraanna mana kophaatti itti qabannee qabnee bakka keessa godha dhageessa gubbaa kanaaf gargaarsa godhaa. Inni jennaa sun maal dhaamsa dhiyaas ta'e inni barbaadatu bakka bakka. Anillee miidiyaa lafaadhaadhaaf baay'ee sodaataadha. Inni jedha. Nagama sagaleen ko. Maas baay'ee dhagamaa hin jiru bar. Maammee muyiti godhitoo. Maammee muyiti godhitoo. Maammee kana muyiti godhiti. Keetuma kanaan dubbadhu TikTokii. Sagalee kan kee in ciccita xiqqo. Amma muyiti kaase dubbadhu mo'aan. Keetuma kanaan dubbadhu amma. Warri jala jirtan ammootu waraabadha. Akkasii sagalee taa'ee wallaahi rabbi maalaati wallaahi warra rabbiin isin gargaara hundi keessan sagalee taa'ee. Jalqabarraa kaasee dubbadhu fa'aan dhaga'amu tureyyuu bar duratti. Tasuma dhaga'amne. Yaani baay'een dhaga'amne garuu dhaga'ameera baay'een dhaga'amu. Seeraan uummata ibsiif uummanni baay'ee nama dhufaa jira. Kunoo mucaan kana isinii galee isin hundinuu laalaa. Mucaa kana kunoo harka turraa citee jira. Isin hundinuu warri jala jirtan warri amma jecha. Hubadhaati ati ammoo mu'aaz uummataa ibsiif. Mu'aaz. TikTok ni sama maammee ka jedhu kana gastirra jira follow godhaani. Sagaleen kiyya badaa isinitti dhaga'amne. Inni dhagama amman dhagama dubbadhu kunoo. Kunoo urbaanii Sana akkasuma tokko mee mu'aaz. Harkisa kun wallaahi bifa jijjiirratee jira. Baay'ee gurraacheera. Laanumti kun wallaahi dhiiga waan hin qabneef waan tokko jechuudha. Hin gurraachaa bakka yaanii kannumti kun wallaahi hin beekama minni irratti hafa jechuudha. Gurraacheera dhiiga hin qabu waan ta'eef. Dhiigni yeroo isaa irraa yaa illee bakka yaalii guddaan arganne qallaba illee arganne akkasitti baay'ee bakka wallaahi baay'ee nu yaaddessa jira. Siniin jenna ka wallaahi. Firalleen qabuu namallee hin beeku jechaa jiran isin hundinuu dhagaa sheer godha. Inka bu'aaraa waree dhufa waan ta'eef ji'a sadan dhufetti akkas ta'e bakka amiree rabbiiti maal godhama. Mucaan ammallee ganaa daa'imaa waggaa 17 umuriidhaan. Mucaan kun biyyaaf haarawaa afaan hin beeku nama hin beeku ijoollee Oromoota Rabbiin itti fidde tana malee nam tokko hin beeku. Namni kamiyyuu akkaataa itti bahu malee akka itti galu hin beeku. Nullee har'a nagaa qabna malee har'a fayyaan deemna malee boru waan taanu hin beeknu. Jinni nu keessa jiru jinni kunillee ji'a ulfaataadha ji'a kabajamaadha. Waan rabbi isinitti dhiise mucaa kana qarqaaratii mubaaraka yeroo as deebi'e tokko tokkoon gasti dagalaati qarqaaramuu qaba mucaan kun isin hundinuu bira dhaabadhaa please. Bakka dhiisi bakka dhiisi. Kuno mucaa bira jiru kana kuno obboleessa Rabbi Mu'aazii kana kan inni amma bira jiru kana TikTokin isaa ammoo maammee ka jedhu kana gastirra jira. Isin hundinuu follow godhaa asuma hordofa.
rabbii gaditti isintu bira jira yaa ummata keenya ummata Oromoo. Har'a nagaa qabdanii nyaatanii dhuydanii dalagatanii akka gaarii soomtanii bulaa jirtan boru waan taatan hin beektan isinillee nu hundaa rabbi nu haa eegu. Wallahi dhugaadha. Gurbaan kun nan dalagadhe dama biyyaa bahee jechuudha akkuma keenya. Wallahi namni kamuu dalagadhe jedhee biyyaa ba'a ammallee barre balatu narra gahaa osoo beekee namni tokko bara biyyaan bahu. Chaalenjii tokko namni tokko kafaluu hin jiru bakka namni maswaatinatee kafaluudhaaf biyyaa bahu hin jiru. Hundinuu jijjiiramee maatii kiyya jijjiiree nama ta'a jedheetuma bakka ka biyyaa bahu yookiin ka rakkoo hamaa keessa seenu. Nutis boru waan taanu hin beeknu. Wallahi maal gamaa rabbi namatti fide tole fudhachuudha maal godhama. Waan rabbi namatti fide jaalachuma. Kanan taa'ee biyyaan baane innis. Fooloo godhaan tiktookii isaa kana kun waan beekaa jiru kana hordofaani. Tiktookiin isaa maal jedha maqaan? Maammee jedha kun maammee. Maammee jedha. Uummata fooloo godhaa kaa. Gastira jedha. Gastira jedha. Fooloo godhaa kaa maalee gaartu kana maalee gaartu. Maalee gamaara dee. godhaarani warri jiran godhaniiru. Hagamma ganaa jira. Fooloo kuma galchaanii akka inni viidiyoodhaan bahu kan saatii. Tiktooki isaa kana dafa akkuma galchaafi. Abshiroo baleessa keenyaan fayyita. Rabbiin si haa fayyisu. Abshirkumullah inshallah. Si gargaara ishee. Namni baay'ee nama iftaar share copy godhaati ummata biraan gaha yeroo mubaarakillee fataree as deebi akkaataa inni itti qarqaaramu itti adeeman warri amma jala kana jirtan share kuma galchaa bakka muwaaziin jirretti kan saatiin gatii galuu jennaan kumaan gaanii viidiyoo kuni qadara beektaa kuni qadara waan nama isarra ga'e kuni borsirra ga'uu danda'a obboleessa keetirra ga'uu danda'a hin beekamu hunduu waan taanu hin beeknu. Dhugaadha akka baanu malee akka gallu hin beeknu. Akkasiitii dubbadha Aziza Saara. Dubbatarra inshallah. Mucaan kun nama kana bira jira muwaazii kana bira jira yaalan arganne. Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu maatii Waaqayyoo. Nagaa bakka dhufti. Nagaan eegdanii baay'ee garaana nyaatee dhugaa waan hin godhun wallaalee baay'ee garaa nama nyaata dhugaa. Garuu moo akkanatti akka isaa kanaan akka dafee viidiyoo qabu fooloo godhaaf isin hundi keessan please. Gochaa jirra. Kan irra jiru kun kan isaati miti reemu maammi. Kan isaati namni 400 fi wayii kan jala jiru kun tokko fooloon godhaa gammaa nama 200 malee. Oromoo maa kana garaa walitti jabaachuun. Mucaan kun gara mana isaatiin haa qarqaaramu mana isaatiin viidiyoo bahee haa taa'u. Tiktookii kan akka kuma galu godhaafi. Wallahi kophaa mana keessa ulaan illee sa'aatiin lama taanaani bakka dalagaan kiyya halkan dalagaa silkii kan biraa fudhadheen biraa deemaa nama biraa deemuu danda'u ammatti isuma bira jira muwaazii kana bira jira ammatti booda ammootu mana isaatiin bahee ta'a mana isaa keessatti qarqaarama. Opening share godhaatii fooloo godhaafi tiktookii isaa kanallee mana isaa kanaan dhufee viidiyoo bahee akka taa'u namni kun nama miidhamaadha. Miidhama xiqqaa miti nama gizee namni qaal tokko gizee biraa deemtu yeroo ergate akkatti galu yeroo bahus akkatti bahu agarsiisiin ishee amma ma barsiisiin yeroo invite yeroo godhe mubeen fa'i akka ergatu akka taqabbalutti godhiif ishee yookaan hin beeku ta'u beektaa.
yaa qabu beektan in beekan hanga kana hunda in beekaa rakkoon qabu inshallah Galib. Ibbala maafi sodomija. Mame. Mube, mutira jirta mube. Laba tinu bakka video wala bana erga video dekha tokko Saudi Arabia maqansa nama jedhama naannoo kanaatti dhalatee guddatee erga dhufee ji'a sadii kan inni nama jiraataa jiru naannoo kanaati mana akimii akkasitti harkirraa jiteeraati lakkoofsa WhatsApp keessanii immoo mana ergaa yeroo gaarii qabaadha. Ndra beellama si qabeetanii ofuma biratti ofii kooti beellama si qabeen yeroo muraasa keessatti si gargaarsa shi. Amma lakkoofsa WhatsApp ergaa dura achiin viidiyoon argitu waan ta'eef. Amma gadi bu'aa lakkoofsa WhatsApp. Mube gargaarra wallahi. WhatsApp laan sagalee si qabne turre garuu nama sitti baay'atan natti fakkaata. La lakkoofsa WhatsApp keessanii amma ergaa WhatsApp ittiin namaa deebisu. WhatsApp afurtu jira kanan irra seenne dalu. Eessaan si ergina re? Ishi eessaan si ergina? TikTok irra lakkoofsa. Hai jadiinam. Hai jadiini. Ayyemmoo baarii mee hayi nu jedhe bakka keessaan si ergina. Ayyee kulola hela. Koi hin deemin. Asuma irratti hayi naan jedhe irratti si erga. Koi maamee tan si ela maamee si ergeera WhatsApp lakkoofsa maamee irra jira. Damishan kudha sagal. Ayye. Maamee laalteetta si dhufee lakkoofsi koo. Koi gaanii laalla. TikTokii maamee irra seenaa. Sana bufoloo deebiseenaa fi keessaan ergiraa. Ayyee bakka achirratti qabatee siif badhu okke. Argitetta miti maamee lakkoofsa keetiin na dubbisiiti. Viidiyoo akkasitti na argitu sittan hima. Sagantaa si qabeetan si gargaarsa ishee. Koi gaa mallee. Namni si gargaara. Hin argine? Hin argine? Koi si barreessina rakkoon qabu si barreessina kalas rakkoon qabu argineerra. Maamee meseejii maamee keessan galtu kan argitaa hoo yaaki. Misajjii keessaan lakkoofsa barreessu. Obboleesso. Ela. Bakka inbox jedhu jala kana yeroo tutte. Lakkoofsi kee dhufeer. Kunola. Bakka agarsiisin lakkoofsa koo aboo. Lakkoofsa koo agarsiisin. Okay, yalla. Lakkoofsa maameetiin na dubbisaati. Viidiyoo na ergitu Facebook irratti maxxansaa TikTok irratti akkaawuntii biyyaallee yoo qabaatte maamee jalqaba akkaawuntii biyyaa nigdi baankii qopheeffadhuu fi keessaan haasofna yeroo gaarii qabaadha. Sagantaa xiqqoo qaba. Akkaawuntiin biyyaallee jira. Yemani fedwal. Shayna bunda. Ya, aku jamu kabak. ሲጀመር ሀገሯን ስትወጣ ከቤተሰቧ ተጣልታ በጠብ የተሸኘች የወጣችው የትኛው አባቷ መረጣ? ወይ እኔ ነው ደቀልጋ ስምምነት የለ ቤታቸው ውስጥ በቃ ምን ይበልጡ ማንጅራ እንደ ሃውስ ብራይን ንዱ እና ማሊ ዌልካም አንድ በተራበች ማሊ ዌልካም እኔ ቢጮች ነው ማሊ የታ እኔ አሁን እግዚአብሔር እንዴ ጨለማ ይከብድ ፓወር ይያለ እንደ ወጣይ ኦልጋ ኦልጋ ነች መታንደ ደቤ ካሜራ ገዛ ያ ተቸገሩ ደርሳለሁ ማንጅራ ተጣሉ ጸሎት አድርጉልኝ ይላሉ እግዚአብሔር በረከት የሚሰጥሽ በዛ ውስጥ ነው እሷ ለአንድ ሰው ገንዘብ አስብ ለአንድ እሺ ቆሎኛ ለአንድ ሰው ከነጻነት እኔ በለሳ ወይ ጠፍቷል እኮ ሲጀመር